Nageenyi ku kan jaalalaa kan kabajaa isiniif haa baay'atu. Ashama harka fuunee kam jirtu nagaa isiniif haa ta'u. Obboloota koo kanan baay'ee jaaladhu fi kanan baay'ee kabaju YouTube chaanaalii koo jalatti kan argamtan nagaa keessanii aanaa dhufu jedheen jira. Warroonni aaraa arra mana koo dhuftan kottaa maamila koonaaf ta'an siniin jedha. Warroonni dursa jirtan immoo like share gochuun dagatinaa. Viidiyoo tokko sinii qabadhee dhufe obboleettiin koo keessan kanaaf ergite viidiyoo kana dhaggeeffattu irraa barattu keessattu. Dubaay keessatti waan obboleettii kanarra geechaadha. Biiroo keessatti waan ishiirra ga'e dararuu, dheebochuu, beela'uu waan baay'ee kan irra geechaadha. Yeroo baay'ee rakkoon ijoollee keenyarra yeroo ga'u gara biirootti iyyaa fi biiroodhaan nuugaa biiroon akkas nu haa godhu jenna. Garuu immoo waan achi keessatti taa'aa jiru kana hicciitii isaa mee dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Waa'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa akkasii isiniin jedha gara viidiyoo isaatti isin dabarsaa. Baay'ee isin jaaladha. Like share godhaa maamila koo taa'aa yeroo gaarii viidiyoo wajjiniin. Yaa riippoortii keessaa akka buuteen xaroophilaan akka buuteen waraata bira galtee hojjettutu si fudhata. Duubaay garuu akkasumiti. Duubaay gaafa dhufte achi fidanii riippoortiitti gaafa gadi buuteeti kasi fuudhee si gashu habashaa keenya mana habashaa keenya galta ijoollee walitti qabdu. Ani Duubaay waggaa afuriin dura dhufe. Yeroo san immoo koronaan baay'ee sirriitti jira. Koronaan yeroo sirriitti biyya lafarraa fataa ture sanii isa keessaa ana maaltu nama mudate ijoollee nama 25 kanaa ol nama 30 yeroo taanii hin jirra biiroo habashaa walitti qabanii achi gashuu azza silkii sirraa fuudhama wanni hundi sirraa fuudhama achi teessa taraa biiroo nu geessanii achi fuudhanii biirootti immoo namoonni si maratata akka beekumsa miti namni abaluun kunnaata afaasi gaafatanii maal jedhanii afaan isaanii dandeessee waan jette isa yoo bifaas ilaalanii bifaas maratu Duubaa keessatti jedhamachee namni Duubaa hojjete beekanatti fakkaata. Duubaa sana gaafa dhumnu bakki nuti bullu mana warra habashaa keenyati. Habashoonni keenya immoo ana akka habashaa dhugaa waaqaa namni kifuun hin jira jedhee yaadu biyya lafaa kanarratti jechuudha dhugaa waaqa. Hundeen faranjoota dhugaa waaqa. Gaarummaa isaanii filadhaan gisa tokko gisee habashaa keenya ilaalan jechuudha. Kan raafnu lafa, kan nyaannu kan nuun hin jiru, kan ni kan nuun jiru. Ani hundeen giseen beeruutiif waan takka qabadhee hin namne. Akkuma gisee beeruuti gisee deemu mana madaamii qaxxixaadhuun gala jedhee waan yaadee dhufeef. Ji'a lamaan taa'e biiroo keessa jechuudha. Biiroo keessa ji'a lamaan taa'e ji'a lamaan san keessatti gaafa barbaadan daabboo takkamuu fidanii daabboo fidanii shida shaa'uunna. Bisa irbaata kan ta'usa azaa walitti buqabanii nama 30 nama 25 gisee ta'an hancarraa argate haadha dhufee harka keessaa deema kan caalaa qabu immoo kan carraa isaadhaa haga ji'a 5 ji'a 6 kan achi dibira kan ta'u jira. Annaa kanuma keessa dhuman akkasitti jiraannu siqaanii godoo arginu osoo dhawwannu kan dhunnu hin jiru kan nyaannu hin jiru kan irra raafnu hin jiru kan uffannu hin jiru ino'aa ayesiin wanni hin jiru. Isin jiru mana keessa Dubaay machimni hin beeka baay'ee ho'a. Siqaanii kan akkasitti arginu gisee kan guyyaa meeqa wallolle warra achi keessa hojjetuun ani immoo baay'ee daffaadha nan dubbadha ijoolleen 3 jira. Nama 30 ta'anii mokoroonii kiiloo 4 haffeellee dhugaa dubbachuudhaaf mokoroonii fidanii kiiloo 4 haffeellee jennu yaa beelomne waan ta'eef akkam kiiloo 4 hojjettu jette. Annaa erga hojjennee maal jechuudha jedhan nama 30 ta'anii mokorooniin kiiloo 4 akkamitti baay'atanii isa yoo shunkurtiin hin jiru zayitiin hin jiru duwwaadha kanuu affeellee nyaanna. Dhugaa namni Duubaa keessa hojjete hin beeka dhibbaan dhibba hin beekadhaan itti amanaan. Kazaa isaa fireesee nuyitiin nu lolte ani loltu immoo nuyitiin tun immoo habashaa loo keenya bara Oromoo Tigireedha garuu Amaarri sin jira Oromoon sin jira hundi shiwanii tokkuma shii faayidaa birri shiwanii malee faayidaa nama dhimma hin qaban namni nyaatee dhufee dhiisee. Ani immoo akkamitti kiiloon 4 hin baay'atu jedhee kiiloon 4 akkamitti baay'ata nuti sinis kan fidanii faayidaa keessaniif nus kan innis faayidaa kennuuf hojjennee of danda'uuf waan ta'eef odoo sitti konkolaataan dhumni gaafa konkolaataan sitti konkolaataan miidhamni mana madaamii gaafa galee kan soo kursanii madaamii fideetti nu deebisti. Sin immoo habashaa taatanii waggaa akkatti natti jalqabdan waggaa waan midhaan waggaa waan uffanni waan rafa karrannu ho'i nu jeese. Annaa dhibeen tokko nu qabe gaafa sanachi bareetu sin immoo faayidaa birriitti nu gurguratan malee waan takka dhimma hin qabdan inni wallolle. Kazaa wallollaan akka inni waan inni sodaadhu jechuudha akka inni waan inni sodaadhu deema uffata keessa fudhatanii gadaasa jette. Hundaan argameetii jedhanan ana bifa waan hin beekuuf biyaas yoon bees hundaan sodaanne nan baan jedhan
booda immoo baay'atanii nu sagadan. Akkana godhin ishiin akkana godhin akkana goote immoo hin deemanii mikiraatuun afaan waan beekaniif hin baanii hin badanii nutu fasara jetteen. Kaza akkas gaafa jettu immoo ani nadhiise tureen guyyaa lamaan booda hojii galee Abu Dhabii osoo hin galiin dura gaafa borumtee hojii argadhe hojiin gala jedhu narraa fe'een nan abjoote. Yoo na abjootu kana nan abjoota niitiin furdoo waan taateeti waan na abjuu kiyyaan argamu ijaanan akkasitti arga waan ta'eef niitiin furdoodha namni tokko garuu nama amanuu dhiisuu danda'a. Ani garuu waan ani iji abjuudhaan arga iji kiyyaan arga. Anna niitiin furdoodha fooqirraa akkatti na gadi xaraxalchi abjuudhaan jechuudha. Niitiin furditti baay'ee furdoodha baay'ee nama sodaachifti manni ishee fooqidhaa fi jala hazanan xaraxaltee baay'ee kadhadheetiin nan kadhadhaani achumarraan amma akkasitti kadhadhaa abjuudhaan gaafan argu binin jedhe ganama san nan gale gaafan galu mana niitti gaafan deemu gara murtisan manni abjuudhaan arga niitiin abjuudhaan argu sun tokko manatti ta'e mannis darajaan ishii ragadnaan xalaaltullee tokko manatti ta'e na sodaadhe bakka sodaa keessa kootti namni waan abjuudhaan waan arge waan dhugaa ta'uuf sodaan natti namni keessa keessatti baay'ee nibbadhe. Hazaa akkasumatti doon hojjedhu mana keessa guyyaa 9 mana ishii bude halkan ijii walitti nan qabattu guyyaa hojiirra oola mana ishii keessa kaameraa jira mana ishii keessa nama sodaachisaa jawwee waan adda addaa jira jawwee jira mana ishii keessa akkatuma sodaadhe bakka inni qabu deemu malee jedhe lapheen na dhokku beenaan nu jedhu jedhe hazaa deemu malee jedhe gaafa nachi immoo ani deemu nageessatu jennaan biirootti bilbilaan immoo ani hojjechuun fayyaa kun barbaadana dhukkuba waan ta'eef ani hin barbaadu hojiin natti baay'ate deemuun barbaadan jedhan hojjedhan achumaan ani hojjechuun barbaadu biyaasi boqodheetiin aannan laphee dhukkubanaan aannan dhugii kaasa hojjedhu achumaan jette hazaa achumaan maalan jedhanii dhufaa birrii 70 kaffalii kaza kun biyyattan garuu barbaade sirma hojjechuun barbaadu fayyaa kun barbaadan jedhan birrii 70 kaffalii kaza biyyatti sigashinana jette ishiin jedhan ani nama asiin qaba waan ta'eef namni naa kaffala Injira naade bistu jedhe ana gaafan jedhu namni kaatan birrii barbaadu waan ta'eef isaan birrii natti na gurgurata isaa waan argataniif ishiteetti niitiin na deebisiiste niitiin gaafan as deemumoo ani birrii gan 70 qabaadhe maafana si beeruuti irraa asufin jedhe gaafan akka jedhu niitiin maraatee bidi na dha'u natti katte achumaan adda nu dhoowwanii ani horii keetiin jedhe ani soota odoon hojjetadhe yoo fi gaafan hojjetachuu dhufe si jedhee miti atis immoo kan fidda ofii keetii faaltee mutachuu faayidaa waantiif ufne waan ta'eef waan naasiru gochisuuf isin jiru jedhan kaza nama sodaatu immoo biiroo keessatti ijoolleen biiroo keessa fidanii beekan hin qaxaqata hin rukutan dhugaa qallaala kan hin qaxaqatan araboota fuuldura akka tasaa seerratan akka tasaa mana ejjekan qallaala kan miti dhugaa dubbachuudhaaf nama beekutu beekama macheem duubaa keessa nama dhufee jechuudha annaani tokko jedhan nan dhiise gaafan dhiise borumti sana immoo guyyaa sana wankunne hojii biraa argadhe gale hojii biraa gaafan argadhu immoo ammas hojiin isumataa mana niitiin kophaatti mana jawweetti qalabdu. Osidee jedha fadhee gaafa akkasii irra misiruma cirraa shina qabu dide. Inni sodaadhe bakka akkasii sodaadhaan bichaa guutan. Ani sirmaa biyyatti galuun barbaade namni deebisatanii jedhee maraadhee niititti bilbila akkas jedhanii tofsichi waan jedhuun biirootti na deebisan. Gaafa na deebisan immoo dhufee ani maalan godhe biirootti dhufee haadha bulee meeshaan gaafa biiroo dhufan meeshaan ani uffatan waggaa 3 mulu biirootti waan hin qabu hundisa silkii bichaan harka qaba waan ta'eef biirootti sirraa qollofatu waan hunda. Ani gaalan godha ol deebi'ee biiroodha harkanuma san maal ta'an hin banne biiroodha banne ijoollee 4 taanee banne kan ji'a lamaa citaa san ijoollee 4 taanee gaafa bannu badee ala banne ijoollee hanbeen wajjin banne nama as keessa namni jiru hin jira bilbilee mana isaaniidhaan mana warra ijaaza qabu bira deemne. Hazaa achi been guyyaa 3 hojii galee guyyaa 3 hojii galee hazaa mana sana waggaa tokkocha hojjedhe odoon ijaaza bira Somaaliin jedhe namni kaayyoo yoo qabaate sila haala badee haala hojjetu bichaadhaaf miti duwwee kan ta'u ati nuti kaayyoo manaa baaniif yoo qabaanne fatanaan haga fedheyyuu yoo nama muudate haga fedheyyuu yoo siqan namni fattanamu malee keessaa hin bahu waan ta'eef haga fedhe namni fatanamee keessaa hin darba akkuma barumsa barattee qoramtu jireenya immoo qoramtee keessa baata waan ta'eef ani eegin duubaa dhufee waggaa 4 kana keessa ji'a takka mana kontiraataa hojjedheen beeku kana keessatti gaaf takka mana ijaaza deemee ijaaza bayee ala hirafti fudhadhee bayeen beeku sin jedheen addaan badheetuman taa'e kanan biyyaa beef maanni kaayyoon koo birri bichaa waan hin qabu birri bichaa
filadhee birri bicha barbaade waan biyya ba'eef ergan birri barbaadetti immoo ijaaza ammoo na barbaachise birri ijaaza jijjiiran ba'e birri itti taphachuun nan barbaachisu ምክንያቱም jijjiiramuuf nama ta'uuf boqochuun immoo fataa jechuun immoo biyya keetti galtee waan akka barbaadetti fataa jechuu dandeessa sirraa bareeda yoo uffatte sirraa bareeda biyya keetti biyya namaa keessatti nyaattu sitti uffattu sirraan bareedu ofii deessii hin qabdu ምክንያቱም biyyi namaa biyyuma namaati biyyi namaa manuma namaati waan ta'eef እና galata waaqayyo waa baay'ee beerutu keessatti ta'ee waan fatana baay'ee dabarsee galata waaqayyo waggaaf fixaatiin jira tamaskin galata waaqayyo yoo ta'e immoo biyaas yoo baay'ee jeetu godhe fatan galata waaqayyo jedha እና namni kamiyyuu abdii kutachuu baate waan kaayoo mana beef yoo hojjete akka jijjiiramu akka hojjetee bakka yaade ga'u abdiin qaba dhibbaan dhibba kanaaf namni osoo abdiin kutatee yoo hojjete hin jijjiirama nama ta'a bakka kufee hin ka'a. Egaa kun akkuma dhaggeeffattanii viidiyoo kanarraa waa hedduu hubattu jedhee tana yaada irratti chaanaalii kootii isinitti hin dheeressu waan dhaggeeffattaniif hedduutti akka galatooma biiroo keessallee hiciitiin akkana akka jirullee obboleettiin keenya nutti haasoftee jirti. Innaa laayik sheer godhaa isiniin jedha maamila koo ta'uun dagatina yeroo gaarii naaf qabaadha. Chaaw chaaw.